Ati hafuuratti hiyyeessaa? Yesuus akkas jedhe. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an haa gammadanii mootummaa Waaqaa kan isaaniiti. Maatiyos 5:3. Hiyyummaan hafuuraa maalinni? Hiyyummaan hafuuraa akkamitti mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisaa? Kana hubachuu fi fakkeenya Yesuus nuuf kenne tokko walii wajjiniin ilaalla. Gooftaan Yesuus fakkeenya tokko Luqaas 18:9 irratti nuuf kenneera. Innis fakkeenya nama qaraxxuu tokkoo fi farisicha tokkooti. Namichi farisichi mana kadhataa dhaqeetu ani 10ffaa koo nan kenna, torban keessaa guyyaa 2 nan sooma jedheetu qajeelummaasaa fuula Waaqayyoo duratti lakkaa'ataa ture. Inni qaraxxuun garuu mana kadhataa dhaqeetu qoma isaa rukutachaa ana nama cubbamaatti araarami jedheetu kadhataa ture. Yesuus akka seenaa kanarratti nutti himetti namichi qaraxxuun sunii isa farisicha caalaa akka inni Waaqayyo duratti fudhatamaa argatedha. Kun maaliif ta'e? 10ffaa kennuu fi soomuun sirrii miti moo jettu ta'a? Tasuma lamaanuu waan qajeelaa fi sagalee Waaqayyoo keessatti waan barreeffamedha. Akka warra qaraxxuu hatuunoo gaariidha moo jettu ta'a? Tasuma miti. Sagalee Waaqayyoo akka nuti waan nuuf malurra dabarsinee hin fudhanne nutti hima. Maalinni ree garaagarummaan isaanii yoo jettanii? Namichi qaraxxuun hafuuratti hiyyeessa. Akka cubbamaa ta'ee fi araara Waaqayyoo akka barbaadu akkasumas qajeelummaa fuula Waaqayyoo dura isa dhaabu akka hin qabne beeka. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo kan isaati. Inni farisichi garuu qajeelummaa baay'een qaba jedhee waan yaaduu fi qajeelummaa isaatti hirkate. Araara Waaqayyoos hin kadhanne. Kanaaf mootummaa Waaqaa argachuun waa'ee qajeelummaa keenyaa utuu hin taane waa'ee qajeelummaa isa Yesuus irraa argannuuti jechuudha. Namni tokkoyyuu qajeelummaa Waaqayyo dura isa dhaabuu hin qabu. Qajeelummaan keenyaa akka moofaa abaarsaa hin qulqullaa'u. Kanaaf isatti hirkachuu hin qabnu. Araara Waaqayyoo duwwaatti hirkachuu qabna. Utuu qajeelummaan keenyaan of fayyisuu dandeenya ta'eemmaa silaa maaliif Yesuus fannoo irratti du'aa? Waan qajeelaa hojjechuun nurraa barbaadama. Waan yaraa dhiisuunis nurraa barbaadama. Garuu hojii Waaqayyo dura nu dhaabuu danda'u hin qabnus qabaachuus hin dandeenyu. Kanaaf yeroo hundaa hafuuratti hiyyeessa ta'uu keenya hubannee qajeelummaa Yesuusitti hirkachuu qabna. Namni hafuuratti hiyyeessaa eebbifamaadha. Sababiinsaa mootummaan Waaqayyoo kan isaati. Kana jechuun namni hafuuratti hiyyeessa ta'ee Yesuusiin hin barbaaddataa, ittis hin amanaa, qajeelummaa mataasaa amannaa, qajeelummaa isa karaa Yesuus argamu abdataa jechuudha. Ani hafuuratti hiyyeessaa. Atoo.